Warnagyoon keessa jiraatanii fi akka isaanii waan dhiifameef isaan keessa namni tokko inni dhukkuba kan jiru. Ameen. Mata dureen galgala kan irratti dubbadhu humna dhiifamaa. Namna muraasa ta'u baay'atu dhima baramna seena. Ameen. 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 Wayya maaliifi Yesus gooftaa. Nama laallee karaa biraan kaanu godhu. Sabani dhugaa baduurraa hin gallaman qabatti humna dhiifamaa. Kutaa kana keessatti maal jedhaa warra Xiyoon keessa jiraatanii fi akka isaanii waan dhiifameef isaan keessa namni tokko illee dhukkuba kan jedhamu. Yeroo Waaqayyo wajjin walitti buutan keessi yookaan yeroo karaa Waaqayyo irraa kaattan seera Waaqayyo guddaa dhabdan cubbuutti gaafa qoftan wanti sagalee Waaqayyo hin jenne keessa laphee keessanii gaafa qabatu qasaatanii kolfitu taanaani hafuurri Waaqayyo takka gara keessa dhufee hin beeku. Namni Waaqayyo isatti gadda gammachuu qabu. Kiristaanummaan ala jiran Kiristoos duukaa deemuun quufa biddeenii miti. Nagaa isaatu hunda caala. Mi'a jalleen. Haleluuyaa. Gooftaatti jiraachuun keenya quufa isaaf miti. Biddeen nyaanneef quufnee miti. Nagaa isaatu hunda caala. Maatiin boqonnaa 18:23 kaasnee dhannee waan tokko laalla. Namicha tokkoof liqii miliyoonatu dhiifameef liqiin miliyoonni waan irra jiruuf birriin guddaan amma kanaa waan irra jiruuf abbaan liqii namicha kanaa ijoollee isaa mana isaa jireenya inni qabu hundumaa dabarsaa natti kennaa anuma natti dabarsee kennaa jedheenyaan abbaan liqii sun immoo inni liqeeffatee baasuu dadhabe immoo boo'e fuula namichichaatti dhufe maaloo jedheenyaan dhiifama akka tinaa gootan barbaada horii keessiin baasaa nan gadda san fuudhe narratti na fuudhe jennaan egaa sii dhiifameeraa jedhee gadhiise mana kee gadi ba'ee jedha kellaa alatti namicha birri 100 irraa qabu argate inni qaba inni miliyoonni dhiifameef sun kutaa sana jedha laqa dubbisaa namni maatiin boqonnaa 8:83 jedhu warri maqaa fi sirka inni miliyoonni dhiifameef sun ana ba'ee nama birri 100 irraa qabu sana argatee morma qabee fili ankoosa fuute kan kootu sirkanaa dafqa koo nyaatte jennaan abbaan birri 100 maal oolaa yeroo murtaa'aaf naaf eeggadhu siifan baasaa jedhe yeroo murtaa'aaf naaf eeggadhu siin baasaa jennaan lakki hin danda'amu jedhee dabarsee akka mana yaatti laate warri kana dhagaan abbaa birri miliyoonaatti dhaqanii himan namicha birri miliyoonaan lakkaa'amuuf dhiifteef sun birri 100 namaa dhiisuu dadhabee mana yaatti dabarsee laatennaan naaf fidaa jedhe an horii amma kana baay'atuun ati naa dhiisennaan sii dhiise ati immoo birri xinnoo amma kana xinnaattu birri 100 jetteeti obboleessa kee akkan sii dhiisetti maan dhiifneef obboleessa kee dabarsitee mana yaatti akka jalootaatti dabarsitee laattaa kanaafiyyuu firdii obboleessa kee faradde sun lafa obboleessa kee targite sun siifis
iddoo taa'umsaa ta'uuf jira innis bareedaatti dabarsee laate. Bakkeen armanatti abbaan keessan inni waaqarraa akka isinii dhiise isinis walii dhiisaa jedha. Mi'a mee lakkoofsa 34 yommuu dubbise. Abbaan keessan inni waaqarraa akka isinii dhiise isinis walii dhiisaa jedha. Akkasitti gooftaan isa eegamee amma inni gatii isaa gadi hundumaa baasu dabarsee warra isa dhiisanii kenna. Itti fufee hoo? Isinis tokkoon tokkoon keessan garaa keessan irraa obboleessa keessanii yoo dhiisuudhaa baattan abbaan koo inni waaqarraa akkas isin godha jedhe. Waa'ee dhiifamaa, humna dhiifamaa jennee mata duree fudhannee haasa'aa. Humna dhiifamaa ilaaluu dura dhiifamni maali? Ilaa dhiifama Waaqayyoorraa barra. Yoonaan jedhe waan balleesse hin qabu Yesuus gara biyya lafaa dhufee garuu akka waan itti balleeffame miti. Waaqayyo abbaan akka waan ofii balleessetti ilma isaa Yesuus jedhe. Yesuusis akka waan ofii balleessetti dhiiga isaa nu dhangalaase. Ameen. Yesuus gooftaan. Dhiifamni maal jedhuuf karaa ittiin Waaqayyo wajjin ol arganidha. Ganama waa'ee fuula Waaqayyo barbaadachuu ilaalaa. Obboloota wanti mana Waaqayyoo keessatti baratamuu qabu isa kanaafan isa Hafuurri Qulqulluun naa ibsa dubbataa jira. Laphee jaban na dhaggeeffadhaa. Karaa ittiin Waaqayyo wajjin wal arganidha. Yeroo dhiifama namaaf kadhannu yeroo dhiifama namaaf goonu Waaqayyotu nutti argamee akka Isaayyaas 59 tokkoon gara sadiitti dhaqaa dubbisaa. Abbaan tokko immoo 33:13. Meeshaa 33:13 irra jiru nan dubbisa. Isin warri fagoo jirtan wanta ani godhe dhaga'aa. Isin warri dhiyoo jirtanis humna koo beeksisaa. Cubbamoonni dhiyoon keessa jiraattan naasuudhaan hin qabamu. Warri Waaqayyoon hin sodaannes hin romu. Isaan yommus nu keessaa eenyutu abidda nama fixu bira jiraachuu danda'a? Nu keessaa eenyutu abidda hin dhaamne kana obsuu danda'a hin jedhu jedha. Karaa ittiin Waaqayyo wajjin wal argan meeshaa isa nan sagan akka Waaqayyo gabaabbatee maal ta'uu danda'u? Isin beektuu? Gurri isaas duudeeyya keessan dhaga'uudha. Yakki keessan isiniif Waaqayyo keessan gidduu godhee maal dubbistu gaafatee isin maal godhee isinitti see akka isiniif hin dhageenyettis sababa cubbuu keessaniitiif Waaqayyo fuula isaa isinirraa deebisee harka keessan dhiigaan barruu keessanii akkaan xureessitanii afaan keessanii soban dubbattu arraba keessaniis micciirummaan dhageessiftu Waaqayyo si eebbisu. Wanni ni kutaa kana raawwatu yakka keessan isiniif Waaqayyo keessan gidduu godhe harka ol gaafadha maqaa Yesuusiin. Yakki koo yakki kee inni anaaf Waaqayyo gidduu siif Waaqayyo gidduu godhe irraa haa taasisu. Ameen. Ameen. Dhiifamni yoo jiraate obboloota karaa ittiin Waaqayyo wajjin wal arginutu mijatee jechuudha. Isin haa eebbisu. Ameen. Ni lammataan waan hamaa gaarummaadhaan deebisuudha. Dhiifama jechuun malee waan gaarii gaarummaan deebisu waan nama hamaadhaan deebisu. Hojii namoota boqonnaa 7 lakkoofsa 59 kaasee hanga 60 namni tokko dhaqee nama dubbisu. Dhagaan utuutuma inni yaa abbaa isaan waan godhan hin beekanii isaanii dhiise. Kan Yesuus bichaan dubbate. Isxifaanos nama jedhamu dhagaadhaan reebaadha.
Macam mana bisa ni? Faham tak? Dah bisa lagi rasa. Agak nak mereka pintar ni. Utuma isaan agaadhaan isa rukutaa jiranii Isxifaanos gooftaa Yesuus hafuura koo fudhadhu jedhee kadhate. Jilbeenfatee sagalee guddaadhaan yaa gooftaa cubbuu kana isaanitti hin lakkaa'in jedhee iyyee kana jedhees kufee dubbaafate. Maal ameen jedha. Ameen. Maal ameen. Ameen. Akka eenyutti du'aara beektu harka warra kadhachaa fi Mes keessa namoonni diina keessanii kadhatan nama guyyaa taatanii horii galgala kadhatan jirtu nama guyyaa sana baay'ee namni galgala kadhatu jira hojii jilbeenfatu yoo ta'e illee maal godhe narratti inni isin isa jette malee narratti inni isin isa jedhe malee namni kadhatuuf jira kottaa argamu gaafadhaa gaa dubbii waaqayyoo uummata yaa har'aa kaaftee garaa ittiin namuma Kaamaa sitti yaadeef kadhattuu sii malaatu waaqayyo. Garaa akkasii qabaachuuni kiristaanummaa dhugaa sinaa eebbisu waaqayyo. Garaa akkasii qabaachuuni. Akka dhagaatti darbachaa jiruun akka isaanii dhagaatti guuran. Isxifaanos hoo lafa jilbeenfatee cubbuu kana yoo hin lakkaa'in waan godhan hin beekanii. Yesuus gooftaadha. Waan godhan hin beekanii. Kan cubbuu dhiisif wanti kadhannaa keenya nu jalaa qabu kiyaa tokko dhiifama gochuu danda'u. Wanti laphee kiristaanummaa keenya nu jalaa dhabsiisu ayyaana waaqayyo nurraa molqu kiyaa tokko dhiifama gochuu danda'u. Isinii gala Yesuus kutaa silaa hubattanitti maatiin boqonnaa iddanii kalau saja tu aku sedih dan sedih kasih. Kalau sedih dan sedih kasih, memang dia sedih. Tidak mahu mobile itu tahu, panggilan itu tahu. Tak ada bisa nak ke fajar. Memang tak ada bisa. Ne? Why ini berbiasa mengikuti? Yesus amanu di sini. Cukup memenu di sini. Wangul nak jawab itu, jawab itu sahaja semua memenu loksi. Numpak loksi nak berakhirnya. Loksi nak? Numpak ni nak? Cubbuu guddaa turuu dhiifan waan xinnoo namaanii sudhadha. Yoo namatti waladdan xinnoo dhiisuu dadhabdan akkuma kana waaqayyo yeroo dhufu guyyaa dhumatti ilmi waaqayyo Yesuus akkasitti godhe. Kiristaanotaan garaa dhiifamaa qabaadhaa. Gara jabinni kan waaqayyoo miti. Ergaan seexanaa gara keenya gaafa dhufu gara jabina hamaatu laphee keenya qabata. Akkamitti dhiisuu danda'a jenna. Gaafa hafuurri waaqayyo laphee keenya qabatu garuu isa nutti balleeffameef isa balleessine dhiisaati isa nutti balleeffameef iyyuu dhiifama hin. Isxifaanos dhagaatti darbatee miti kan narri jarri dhagaamchumanii lubbuu kee abaasaa jiru. Dhiifama jaraaf kadhatee lubbuun isaa dhabe. Lafarraa jireenya dhabe malee waaqarraa qaba. Garaa dhiifamaa qabaadhaa. Maqaa Yesuusiin lapheen dhiifamaanaaf siniif haa kennamu. Ni ameen ameen ameen. Namni baay'een lallabni akka yeroo waldaa kan lallabamu callumadee taa'ee dhaggeeffatu. Callumattee teessee dhaggeeffachuu yaada dhaggeeffadhume. Maqaama Kiristoos Yesuusiin gurra qalbii koof gurra qalbii kee kan duuche har'aa kaasee waaqayyo naaf sirraa hadda haa baasu. Yesuus goota. Jaamummaan gareedha gaaf tokko Luqaas boqonnaa 24 dhaqaa laalaa. Jar tokko gooftaa dhiiftee badde bartoota. Baduu bartoota sanaaf Luqaas 24:3-34 baduu jara sanaaf Waaqayyo gooftaa gidduu isaatii godhantu jira. Garaagarummaa isaatii godhaniitu jira jedhu warri teoloojii. Baduu jara sanaafi karaalee namaa osirrabat bartoota gooftaa kee nama lamatu harka wal qabatanii haasa'a. Maal jedhanii? Yerusaalemitti gidduu kana Yesuus hin fannifame. Garmalee reeban, hin ajjeesan, hin fannisan, hin ajjeesan, hin awwaalan. Inni garuu yeroo turame guyyaa sadaffaattan du'aa kaan jenne jedhee ture hin garuun kaaniin jechaa isaanii Yesuus immoo isaan bukkee du'e.
Taka kuta sana lala. Yesus ibu sambu ke wede. Mana saari ento na mar ko mo namni wanda combination करते युदे का रे mo anzati namat kami tadi gitu kan Yerusalem kati Yesus ibu wa ayorat Yesus nama na Nazaret na tu ante beto tinjaran ye ora ke beto Yesus manje amen amen Yesus manje why mana mata gitu kan dure nakale ne dure nama Nazareti ane raja ko kalesa dure Nama terkatu dalam jama terkatu mana Karu kali ini sudah jadi Amin 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 Saudara Rafa saya ini ada bis La kau saudara Rafa saya tuan tu kau Ada bis Wari waliti abaman Gofti kukuma Dua era Simonitis mulatera Saudara Rafa jadi La cosa Saudari Arfafa Yesus Goftar Dubbicha Sandura Oka Dewan Ture Isan Karu Iji Dubbicha Sandura Oka Dewan Ture Dubbi kana kesa wanto kolle inuban Wanje namis hinkaban Amen Amin Yesus Goftar Ila मेरे को कहा बागेता बायेसुस क्रिस्टोस आमेन 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 लुकास जिद्दनी अफुर को सदिया के सद्दनी अफुर मेरे का कैसा अच्छल कासा लुकास जिद्दनी अफुर को सदिया के सद्दनी अफुर जल्दा आमेन आमेन इजी अफुर नाम बरन नितानन नन्निवांग को देखो सद्दनी अफार नजरो अच्छा जलासिस वन वन तिका बमसुन गोफ्तिची गोफ्तिची डुगुमा दुआ खाया सेमोनेtti mul'ateera hin jedhu turan yemmus jarreen lamaan waan karaatti ta'e hundumaa yeroo inni buddeena cabsetti attamitti akka isa baranis odeessan ameen attamitti akka isa baran jedha waan isin dhibeessin hin himne jarri kun ija isaanii dubbifamee ture jaamummaa hafuuraa qaba bartoota lama jaamummaa hafuuraa qaba lakkoofsa 13 kaasee waa'ee warra karaa Emaa'uusirra badanii hin dubbatamani meewwata humna qaqqaba waggeet 24 eeyyee jaamummaa hafuuraa qaba ija fuula isaaniitu jaala garuu foon hin argaaniin Mandi wanti sinoli jiddu baca dan tadi ni aku tu betul nanti Yesus gawana. Mandi tu mungkin juga na wajib single wanto kombetui. Wah Yesus nama jelas ada jadi Yesus betul dia ni. Yesus warma arkazaranya jatuh di betul tu. Iji aku dah sari ke jamawan tadi. Indo dua khair. Amin 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 Wande ija khairisan harapun dandan Mariamis teror ke Yesus singkawan yak koi Amin ko amma sabrimiti kau tawan sini dia ija pura kesanya balwa Amin Yeron makke jiran bukan ni kitin nila Nabi tu pelbaharan, isyo mungkin nila. Yeron makke jiran bukan ija pura kesanya wana le mane wanto laki abaram tu kulum ber. Why Kristian maka kuara ija pura nama baran ber takkan mana. Jangan apa tu sama ni gudang, nanti nanti mati. Akan ija saniti. Wani gofta kaman kamani nurebu. Gofta yo jesani nu dua jo angka dan so atas hari. Utuh kerana dia beriti, adulut tidi na, budget apse isanif ke. Budget sana, mana tegurani, budget sana kaburani ya tadi iji mana ni Yesus baran. Isam jennan jalan ini, apa kabar? Awak ibu sawat pun kau. Amin amin. Amin Budget ni Yesus apse kan Yesus
gaafas biddeen arra garuu dubbii waaqayyooti. Dubbii ija kee banuu danda'u galgala kan hafuurri waaqayyoo gurra kee irratti haasa'u. Dargaggoon gaafadha dubbii ija koo banuu danda'u jedhame. Jedhame biddeen jireenyaa jedhama. Dubbii waaqayyoo jedhama. Isa ija hafuura koo banuu jedhama. Arra jedhame yaadeen gala jedhama. Siiba baay'ee fayyaan.